Ati amma erganni hidhatee sitti wayyoofneere. Sitti wayyoofne. Sagaleen kee baay'ee fagaatee deebi'e bar. Ati amma akkamittuu fira keetiif diina kan kee addaan beektaree ol hidhamee jira. Paarsentiin caalu diina kiyya an abbaan fedhe diina yoo natti ta'e inni tokkochi fira kiyya ta'e nagaa haadha abbaa kiyya biratti kalaas. Amma inni hin dhufne. Ija bobaasee eegaaraan qaata erga si waliin seene yeroo dhibbaa ol gadhaye. Wallahi biraan baatu hedheeti baranaa jiru bakka asii bira dhufu sodaateeti ansi biraan baashi. Dhufne ganaa dhufa sa'aatii isaan geenye ganaadha. Gana koo xiqqaati isaa tokko akkas tura. Okay. Siifoo warra akkamiitu laayikii siif godhaa warra akkamiitu loobii sii kennaa? Kanaafillee ni akkasii yoo deebi'e dubbiin hin baxaabbatamu. Kan kee isaan kamtu onnee sii kenne isaan kamtu laayikii sii kenna. Nuti dubartiin sanuu laayikuma sanaa waliin tuqnu beeki. Akkasii yoo deemne dubbiin kun hin fagaatin nala. Na akkam taaree mucaan qophaasa. Kam jettaanis warri koomentii mee na gargaara. Isiidhaa hoo isiidhaa warri onnee diimtuu kennuuf. Anaa warri onnee dhiiraa warri shamarranii kana naaf kennu. Warri dhiiraa laayik naan jira. Tarchi haa goonu amma silkii tirfii hin qabna. Namni bara jaarsaaf jaartiin kun yoo kaatee wallolti akkam godhan beeytee adda addatti isaan qoratani kilaasii adda addaa galchaniiti isii addatti gaafatanii isallee addatti gaafataniiti. Booda immoo wal bira yeroo jarri lamaan dhufanii wal bira taa'anii ammoo maslaa godhanii walitti araarsanii yaani waan xixiqqoo keessaa waan isii lolan sana lolanii waan isa lolanis isiitti hin himanu. Wanti jecha gaafii kana wanti na gaafattee fi fakkeenyaaf amma laayikii kiyya jeelaa sanuu dhiirota babbareedaa qofa kan laayikii sanuu kana akkanuma naa kaa'u. Ishee alaikum. Ufne ayyee. Garuu ani osoo maal bareedaa mi aduu ila urjii gubbaa baatu tana fakkaateeti. Wala laayikii godhe wala maali godhe daantaatti laata. Ishee. Annaa? Innoo. Waan si garramu jechuu. Istoorii feesbuukaa yoo horadhe yoo xiqqaate nama kumaa oltu laala istoorii qofaa. Istoorii nama ilaalama. Nama san keessaa ijji kiyya isuma qofa argite. Maalesh. Akkasuma inni maas akkasuma wama jiru sunummaas. Ooluma daddabarsinee kan ofii ilaallaa bara akkasuma bara. Kana barsi turee fitti dhufaara malee waan akkanaa keessa daddabarfannee bara. Inni warri waan akkanaa beektan maafi sagalee namaa hin taatan faalluma fakkeenyaaf amma gaafii akkanaa na gaafachuun turre. Ka isaaloofi kaan siihoo eenyutu kaanaan jechuun turre bakka na jajjabeessuu sagalee naaf ta'u gara yuutuubii gara tiwiitarii irraan sagalee naaf ta'u mucattiin kun hojii miidhamaatti naan jechuu turtanii bara. Hundi kan keessan bor suuraa si qabadhaa gara tiwiitariitiin wal arginu Oromoo akka Oromootti bira dhaabbachuu qabnaa ishee. Ayyoon poosti godhe isin qottaati sheer godhaa sagaleen siyaadha. Garuu inni yoo jechuun inni immoo fakkeenyaaf warra onnee sii kennu sana ekeleen maaliif sii kennan isti aaraa? Qallaali naaruun nu. Asumatti aaree si gorfata malee garuu ni matusaa. Kanallee bara ani ol baasee nimne bara isuma kanallee. Inni amma yeroo baay'ee asirra nama gaarii ta'eetiin bakka nama naaf nama miskiina ta'ee dubbata. ግን namni yoo otoo isa walii haasawwan sirki jedhe eenyudha jedha. Faadar yookaan siister yoo jedhe sa'aatii irra qabee daqiiqaa olii iskiriishuuti walii akkana nama mul'isi jedhe. Bakka. Kun amma dhiiraati danda'e bakka rakkoo hin qabu.
Na inni illee danda'uu qaba kan waan an jedhu dhiisuu qaba bakka dhiisuu qaba keessattuu sagalee dhalaa wal jalaa fudhanii ebenuu koo wayyee koo ati anaan jireenya koo ati maalii koo tokko jechuun dhiisuu qaba. Ana atama akkana godhi telegiraamarraa walaloo jaalalaa kana fidadhu kottu. Galgala hundaa dubbisiifi akka inni si jalaa waatutti ta'uu qaba ammoo omtichi. Akka inni si jalaa qaradhaan. Yooma inni walaloo masa isii jara kana wajji hojjechuu dhiisee qophaa'uu fi hojjetee akkuma duraa sana. Jarri kun bara erga wajjin hojjetu jalqabanii bubbulaniiru yeroo wayii dhufanii ka'anii badan malee durumaa waliin hojjetu garuu akkam beekutti. Waggaa tokko wayii erga waliin hojjechuu eegalanii. Anaan garuu waggaa 4 wayii bara waggaa 5 seenaarra. Atiin dur dhoskattee bakka amma dadhabnaan ol baafatteere. Umarra darbinaa ol sanuu ani ol hin baasne bara jarmatu ol baase. Viidiyoo jarri waraabdeerra bakka tasfaa fixadhee ol ba'ee bara. Maal jedhan? Wal faarsan ol ba'anii. Maal taana jedhan? Walaluma kana qorataa koo biqiltuu koo waan onnee kan koo fuutee fageenyi hundaan geessu inuma wal agarra. Guyyaa maal wanti jarri hin jirtu sila maal haasa'an jedhee achirra suusuu wagootii kan sagalee naa ta'e odoo isiin ol hin baasne dubbiin kun ol hin bahu. Wallahi kunoo argitee kanuma dhugaa sirees argitee asirraa amma anu amma yoo sii dubbisee ati anaaf kennaadha kennaa gatii jabaa minaamin ati addum waan akkasiiti sheer sii godhaate walaleessaa tiktook irratti ta'udha barreessuu sin gaafatu sii galee wallahi addunyaa kanarraa tokkittiin ken qabaa minaamin jedha beektee kun wallahi anammoo of biraa dubbisaan jiru walaloo jaalalaa yoo jettee sarchi goote suuracha as baasuun barbaadne malee suuruma jaalalaati irra jira sarchi godheen ati borgalgala qophaa'ii godhu maaliif borgalgalli bilbila tirfii qabaannan atadharraa jalqabi akkasitti bakka sagalee walalootiin addunyaatti agarsiifatu hadduma jalqabi kana badee barnuti anifati miseenjera walitti hin qabnu silaan sheersii godhe hin dandeessu maaliif hin dandeenye anamma dubbisaan jiru kunoo maal taataan hayi anamma dubbisaan jiru kunoo bakka barreeffamee jira atiin sagalee kan keelaslas godhatteetuma akka jaraa sanatti dhufteetummaan bakka muuziqaan silaa haraama waan ta'eef akkasitti dhufteetti ni jettaan. Sagalee koo baaseen sumaana weeddisaa akkam jirta shaggee kuullee mataaleensaa faa jedha wallaa hal'aazim afaan jimmenyaa fa'aa kan dubartii dhiira faarsitu naan jedhime kan dubartii eegaa kun isumaami maal kuullee mataaleensaa isaatu isiin jedhaara kan ati nyaaratti jijjiirradhu san bakka sana nyaaratti jijjiirradhu kuula koo nyaara maal jechuun ni qabda saa nyaara leessaa jedhe jijjiiri bakkuma jijjiiranii bakkuma jijjiiri wallaa wal jalaa hayi bakkuma wal jalaa jijjiiri siistamatti baafadhu rafee abjuun kiyyaa ana faana bultee tariisa sii dhabnaan onnennaa rifattee maaloo dafiinaaf kottu yaadannaa naamin jedha warabbi akkanuma jedha onnee qabaa asirratti amma barreessuun barbaadu telegiraama dhaqi maqaati isaa wajjin walaleessuu dandeessa amma booda. Bakka qabsaa'u qaba walaloo kanaaf rakkoon coggaarraan kennu mataa ta'e. Kan bakka laayikii minaaminii walii kennu sana ammoo siifillee akkuma kennamutti jira waan ta'eef uumaa rakkoon qabu sun baay'ee si rakkisu. Na seensisi ummu seenaa ay bakka isaatti seentuu miti wallaa hangasti illee namaa banees seensisee sin beeku garuu nuti geemii wayii taphataarra. Amma bakka obboleessa kan keenyaa bakka gadi haa dhiifnu. Hin dhufne ganaa amma dhufu amma dhabu hojii irra jira wallaa.
sagalee kan abbaa bareeduu qaba kaa isiin guyyaa yoo bareeffattee dhuftee isiin guyyaarraa yoo jedhaa ooltee dhuftee jechuudha. Sagalee san hin baafatti anamma noormaaliin dubbise. Isiin ammoo sagalee itti baafattee dhufti suuta jetteeti. Gizee kan isaa dhaggeeffatte gizee jalaa qabdu isuma jalaa kooppi gooti homaa rakkoon hin jiru. Yes. Isii jechuun barkoo maali ture isaa abbaa giddii wajjin sirbaa turtee bar. Maal taatee barri sirboota baay'ee artistii baay'ee waliin hojjanneerra habiibti jarri nu beektu dhiisni deebisiniif. Moodela turtee bar. Doktoreetii qabna. Artistii qabna. Artistii taanirra. Moodeelistiidha. Hin beektu tunniin adduma sirra nu argite sirra iiti bar. Tani bar isin yuutuubii dhaqaasii barbaada. Faarmaasii keessa dhaqaasii barbaada. Amma kilaasii walaloo keessallee si yoo dhaqxe himama argattan jechuu sagaleessi. Maa rakkoon hin jiru. Naa jaartii kana fakkaattu akkasiin mucaa keenya harkaa baatu tun taane akkasiin jalatti bultuu fi akkasiin isaan bultu godhaati karaa barbaadaa fi waa hundaanuu kan ofii haa godhattu. Taap godhaa isin warra jala. Kompliitii godhame hundi keessan taaf kompliitii godhaa. Okay, appii maqaa himime kan walaloo sana telegiraama buufadhu sana booda walaloo jaalalaa jedhi irratti barreessi. Telegiraama hin qabdu feesbuuka deemiti walaloo harmee walaloo jaalallee kan obboleettii kan maali akkas yoo teettu sii baa wallaahi. Peejii gurguddaa wanta akkasii jalatti sheer godhamu fooloo yoo gootan guyyaarraa isinii dhufaa jechuudha. Homaa rakkoo miti. Deeggartoonni kiyya waan jedha argitee? Seenaa ati nuuf galatoomii si qofatu nu deeggaree si qofa nu dhaabateedha. Ana qofaa miti. Dirqama gara fuula duraatti namni si wajjin dhaabbata gaafa ati walaloo kana jalqabe. Giddiitti waan morroon asirraa utaalu kun guyyaa bira dhiifamaa jedhee humaan gara keenya zoora. Rakkoo miti. Sana ammas waan baay'ee as tiktooka kanarratti keessummeessaa dhufne as keenya waan ta'eef kanatti madhiisi ati rakkoon qabu. Deeggaraa fi deeggaraa jiraachuun dhabuun rakkoo miti. Amma abaaboo lama kennaa. Guys, namni garagaraa abaaboo lama. Nama wal jaallatu addaan baasuun haraama isinillee kana ta'uu bara. Namni garagaraa abaaboo lama. Abaabuma tokko qabattanii hin dhufne mana haadha seenaa sana. Namni biraan nam tokko namni biraa Ramadaanii dabalama. Namni biraa mamaa takka. Wayne family biyya kana jechuudha. Bakka oduu nageeffachuuf jira dhufan. Never give up. Agak rumah ke darah itu, Bang. Barak live irra jira deemti maddushi. Waan akkasii yeroo abbaan direct live jirutti himadha. Sagalee akkasii ta'an barbaadan. Museen sagalee nuti idhaaranii. Doktoriin asliitti akkan himuufiif barbaadaniiti garuu ani ergaan dabarsu. Anammatuma doktor Biftuun dhaqi qorataadhaan akkas jedhii jettee ani furmaatuma ani maaf malee deemeen ergamuuf akkana godhiin jedhaan fakkeenyaaf. Egaa akkana ofumaa kan keetii of taatee akka dubbattu si gochuutu caala malee ani dhaqee munki waan itti jettu sanatti hin dabala yookaanis akka teetti sana siif hin ta'u si galee saniif akka yoon sitti mi ammoo feetu ati wajjirra oolchitaa yoo sii ta'uu baate ammoo gara sii ta'u fudhattee kaan dhiiftaa jechuudha. Maaluma taatan isin maa taaptaaf naan gootan ijoolleen kan koo. Guys, taap godhame. Sabboontu thank you. Ati amma Dr. Biftuu King of Kings jedhaan Queen of Queen jedha. Hingi miti. Queen of Queen jedha barreessaa ishee. Wayne.
Amma guyyaa sargii dhuftammoo guyyaa simannaa isaa dhuftanas. Guyyaa inni dhuftammoo guyyaa sargii dhuftam. Rakkoon qabu nuti yoo dhufne fira baay'eetu jiran waan ta'eef nuti mushurraa birallee hin teenyu. Guyyuma sargii san si dubbifneeti bakka san booda khalaas nuti Amma guyyaa inni dhufu simannaa gootaa goonaaf beektaa biyya kanatti. Simannaa gootaa. Gobas. Kana bara. Achirratti argamu barbaadeeti. Rakkoon qabu nuti lachuu irratti hin dhufna. Sargii keenya ammoo hoteela lafatti akka amma aljawaaraa maal jenneeti hoteela gugurdaa kana lafarra qabnu osoo hin ta'in nyaanni dhugaatiin xiyyaara keessa qophaa'e sargichi samaayii gubbaa. Akkasii kun bakka. Warri lafa jirtan nagaatti. Warri lafa jirtan nagaatti asmaanuu ergaadha kun isinii galee. Kana jechuun kana isinirraa ol fagaadheen jira jedhaarti waan ta'eef galatan dhabeena. Yoo dubartii faarsuu barbaadan kiingi jedhina wallaahi kuyin jedha. Dhiira qofaan kiingi jedhani. Rakkanne bara. Kanaaf akkasiidha sargichi. Sargiin keenya akkasitti geggeeffamu. Guyyaa inni dhufu immoo eerpoortii illee beekaatuma achi fageessineen Abudaabitti kan goonu. Abudaabi irraa dhaaga ajumaan immoo minxaafiin diimaan afamee warri seeraa poolisoon akkaataa goonni itti simatamu sanitti kan simatamu. Makiinaa farda osoo hin jenne jechuudha. Amma nuti maaliif biyyatti galleeyyuu ndoomni jimmarraa kaanii fardaan dhufanii arsii dhufanii achiillee jimmatti fardaan hin deebi'an. Maaliif aadaan kan keenya fardaan beekamu waan ta'eef jechuu kooti. Garuu kun akka yaadaatti yaani karoora keessan diiguuf miti. Ayyee. Rabbi dhugaa siif godhu warra du'aa godhufaa jira akka. Ameen ameen warra du'aa godhan ameen. Maa soba jira silaa. Isin maal rakkattan biqiltoota bar dhuftee onnee kennee fi deemaa jirtiin. Wanta tokko isin. Biqiltuu bara mati geefti dhibba sadii naa kan ta'e deemtee uummata. Sanuu onnee akkanaa holataa kan fakkaatu kana ibidda. Ani bar. Isin lafa moduu ammaa onnee keessa umma deessitan. Maal gootaniiti isin galata dhabduun yeroo hunda galatan dhabiina. Namoota wal jaallatan yoo dandeessan walitti fiduu yaala yoo walitti fiduu hin dandeenye akkanumatti harka marannee teenyeetuma laallaan eessaan wal ga'u laata wala hafiis kan onneetuma fiigee